warroota marriage warroota fuutan akka kiyyatti haati manaatii fi abbaan manaa warri singiliin kun nu cinqee jira bultii keenya nu dhiisuu didee jira iccitii jedhee waan nuti hin beekne keessa utaalee kan utuu ganaa mana keessa deebinee iyyaafannu kan utuu samaaltu jira jennee mana keessa deemnee ganaa gaafannee baru kan utuu waan hin ta'in fa taatan jedhanii warri singilii kun waa hedduu dhiibbaa nurra gaggeessaa jira. Okay? Singiloota kana akkamitti ofirraa dhorkuu dandeenya ka jedhu edee rafee ka'ee itti ilaalee jira. Karaan itti ofirraa dhorkuu dandeenyu karaa tokko qofa. Si jana janani lubbu. Naaf. Si jana janani. Warra singiloota kana qoy. Jana januun inuu laaftuudha. Waan isaan nu godhanii siif hima. Atiis walumaan. Ana akkana baasi. Amma akkana hagoonu. Warri shamarranillee warri dhiirallee warri marriage taatan warri abbaa manaatii fi haadha manaa taatan akkaataan itti singiloota ofirraa dhorkuu dandeenyu tokko qofa innis maali please viidiyoo tana waraabbadhaa. Ibsa ejjannooti. Tokkoffaa wanni nuti gochuu dandeenyu keessummaa warra hin fuudhin singiloota of bira waamu warra hin heerumin keessummaa of biratti waamu maaliin jechuu deema beektu gaafa isaan dhufan akka isaan hinaafaniif haadha manaa irra dhungachuu irratti wajjin fataa jechuu osoo isaan jiranii dhageeffadha keessummaa yaamta hagee isaan rafanii eeggatta hagee halkanaa'uun eeggattan warri Itoophiyaa jirtaniis yookaas bulchita sa'aatii oofta gaafa isaa firaasheen kannitaaf manuma kee kurfaa algaa keetii keessa bulchitaa beekadhu sitaaraanii hidhatta ammoo yaamta warra nu cinqee jechuudha singiloota yookaan akkas malee hin dammaramu dur jechuudha biyya keenyatti dhugaa isinii jedha dhiira hin fuune maal godhan jaarsaa jaartii sargii bira geessanii hayyaa wallaahi bi hayyaa akka ajaa'ibamu assalaamu alaykum obboleeyyan kiyya akkasii nagayaan nu jiraadhaa boodoo guyyaa biraa walitti deebina keessummaa dhufee yaa keessummaa biratti kunne Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam warahmatullahi nagayaan nu jiraadhaa Oshi nagayaan nu jiraadhaa obboleeyyan kiyya walitti deebina هذا أسير جروان والله ربين ديني بريد نبرسيسه متي أكيدا بريد نبرسيسه هذا لبون تنكي سجرتو إسلام أين فيدا نم إسلام فيدا يا ربي نقول مين مدعين ساكي يا رب أكساد من نبي وقاس دعين جلاء واتفين جلاء وات يا رب كارل لي وهم يدوا وات آمين يا رب آمين إتسي مزد يا جفت آمين 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 الرفي مالي الرفي مالي بقلقل الرفي مالي سكوبة أمني مالي سيو والكوبة أمني مالي نيتوركي خير أمني مالي هذا ساعة ديتي هالكني رفنا مالي هذا ساعة قلي رفنا مالي يا ربي نما سكوبة كباتنا بول نما ساعة قلي كم يا ربي نما ساعة قراني كم يا ربي كجافة درس ما سيار ساعة ديتي نكاسي ساعة قلي نكاسي نرفسيني يا ربي قبرنا إجتي يا رب وأنت يلي والحريق أبو أنت اللي سون هاي دوريسي هاي فيار دونيسي هاي فيار تنالي قلبي كيس بدي فيار نمني هدون دعاء شيء كارو بيجا تمارين دعاء شيء كارو بيجا هذا تيجايا دعاء شيء كارو بيجا أنوما وان تكدلعي سبيران كابو فينو ماسي أركان اللين دلعي جاني اللين دلعي يا ربي لوكان اللين دلعي يفهم مناقو يوم تينيا شفته والله ليا ربي وما تينا ثاتي والله ليا ربي معلومة يا ربي دلعي بدولين كابو يا ربي yoo tagaafa darasummaa san keessatti marqa kiisii kaadhee darasaa fide san yoo sana laalte malee way jiruu duniyaatti na nyaachifta akiraallee na nyaachisi yaa rabbi du'aayin teen ol haa tartu yaa rabbi nama kana du'aayin isii dabarsine rabbitti amiin inni rabbitti amiin inni rabbitti bakka dhiisa nama sadii kanaallee godha yaa qajeelchu ziyaadii kiyya hajaati rabbi haa guutu gaafa taatee ammoo dagati gaafa taatee dagati Ustaz gaafa taatee dagati Ustaz salaam alaikum wallahi onneen godhe wallahi wabillahi onnee kana way beeytanii am wallahi onneen ol dabarse ziyaadii kiyya gaafa taatee dagati ziyaadii kiyya ammoo tiniin hajaat ziyaada biiznillah wa bikaramillahi wa bijalalillahi wa biqudratillahi hajaan kee taatatu ziyaadii
Hajaan ta'e haa taatu nuti birrii namaaf oolu sirrii. Wallaahi yoo sirrii rabbi yoo neetwoorkiin garanaa achitti alaaqaa walitti qabaatte hajaan ta'e jennaan himataati. Maa kadirii kiyyaan beeytu mana leemmanitti intalli sibiila keessan naqan. Mana leemmanitti hin beeytu yaa Allah alaamaan du'aayitii yaa qeebalamuu intalli torbaan kana keessa haa fayyitu. Bulii 5 keessatti haa fayyitu jennaan. Gammachuu dhufte gaafa bulii 3 doktora bira dhayite homaa ammoo agame doktorruun ajaa'ibe jetti abbo birrii sammara kana gaafa tan nagaatti taree jetti. Haa nagaatti taree harkillee waan dalage jetti. Maas madda ga'ee mi kadiira achi jala jirta. Alaamaan du'aayitii innaa qeebalamu mucayyoon tu sibiilli haa fayyi harki kun haa fayyu ka waggaa meeqaa jette. Aboo qanii isaan ajaa'ibe wallaahi akkatti du'aayin ol tarte. Akka rabbiin ammoo mana wayita kiraa keessa jiru waggaa 2 har'aa du'aayi waa 11 kadhadhee waa 11 rabbi naa kenna. Harkaaf harkatti rabbi naa kenna. 11 akka ammoo ifaa kanatti rabbi na argisiise. Jara maaluma rabbi biraa qabame maaluma hojjedhe. Watakkallee hin qabu bara. Maasiyama isin dalaydan dalagallee. Homaa maasiyarraa namni qullaa ta'e hin jiru. Garuu homa duraan darasummaa keessatti ka gaafa ila kadiirii kiyya gaafa wayii himuuf hin himu rabbi bira dhayte. Gaafa darasummaa tokko ila Uyyaleen na nyaattee luka kana furdiftee caammaa qodaa takkitti wayii qaba itti ta'uu didde. Caammatti gaseenuu didde luuni kadiirii kiyya booda gahe. Darasaan nam 3 moo 4 waliin bulla. Darasaan ammoo nafaqaa haa galu. Baadiyyaa dhoqqee keessa deemee nafaqaa haa galu. Haga sa'a 3 nyaawaa nyaatee ijoollee qaraasisee natti deebi. Naxalaa isaa eeggadha. Naxalaa isaa haga inni dhufu. Naxalaa san godhadhee ganaa darasummaa ganaa ammoo mana qariyaa dhaqa. Sa'a 3 foyitti itti akka. Sii galee tam. Gaafa gariin dhaquu iyyuu saalfadha. Maali jennaan qixxama inni naa fidu itti himadha mucaa qariyaa na biraa galu kana nam 3 qixxaa kiisiin naa fidaa jedhan. Wallaahi wabillaahi qixxaa kiisiin naa fidaa jedhan. Ni saalfadha. Sa'a 3 foyin barrii namatti dadha'u. Wallaahi billaahi sa'a 3 foyin. Sunillee rabbi bira dhaqe. Kanumaaf rabbi hawwaata natti fakkaate hin beekne wallaahi. Rabbi hajaatiin na haa guutu. Yaa rabbi keessa kiyya yaa rabbi naa guutu. Yaa rabbi mimmaan kiyya seenaa wayita qara ullee mimmaan buusu. Ta'u qaala rasuulullaahi wayita jedhullee mimmaan buusu lafan buutu yaa rabbi. Sodaa keenyaa dabalii akkanumatti yaa rabbi. Nama akiidaa qulqulluu qaraa isin godhu yaa rabbi. Nama gufatu nan taasisini yaa rabbi. Balaan irraa qabii yaa rabbi. Waanyuun irraa qabii yaa rabbi. Bakkaan nagahii yaa rabbi. Zaakirii kiyyallee naa guddisi yaa rabbi. Zaakiriin kiyyallee bakka haa qabu yaa rabbi. Ilmi haa dhaalu yaa rabbi. Kitaaba kana eenyu dhiisa yoo ilma kiyyatti hin dhiisin. Nama hedduu namni aalimni nama ammoo kitaaba akkanatti itti cufanii hagadha. Ijoolleen waan qaraatu hin beektu. Ijoolleen aalimaa nama hedduu. Nama hedduun ammoo tiniin keessaa bahe ilma. Aalima hedduu ilma keessaa bahe hin arganne. Wallaahi billaahi nama wahii aalima. Aalima nahwiiti. Huwa nahwiyyuu wa sarfiyyuu. Nama nahwi. Wayita magaalaa kana dhufan. Isaan amma dha'uun barbaadu magaalaa kana dhufan. Rabbi isaanii haa araaramu ganda akiraa jiranii. Jasada isaaniillee ana dhiqe. Asumatti du'anii. Gaafa ay dhufan ana waamannat dawwalanii. Sheekaatti naa dawwalaa. Shee Abdullatiifitti naa dawwalaa jedhan. Natti dhaamatan kitaaballee ijoolleen martuu takkittiin kitaaba san beeytu hin jirtu. Sheena Madiinatti qara'an Makkatti qara'an Madiinatti qara'an Daarul Hadiisii qara'an. Achii maaliin ba'an jennaan fiildiin isaanii nahwiidhaan bayan. Kitaaba walii gurraacha ka duraanii na bira fidanii dhufan. Wayita dhufan ammoo tiniin ana laalchisan. Baasii waliin goona waliin laallaa. Ilma homaan qabu naan jedhanan. Hundi dhukkubsadhallee. Hundi dhukkubsadhallee ilma waliillee hin qabu. Gaafaan deeme. Kitaaba kiyya kana maktabaa itti naa godha. Ganda san keessatti baadiyyaa keessatti maqaa dhahuun barbaanne maktabaa itti naa godha. Ilma wayiituu hin qabu. Ilmi narraa hin baane jedhe. Gariin hin sakkara wallaahi haraqee kana dhugaa haraqee adii. Kanatti irratti manta'anii. Nama hedduu ilma keessaa bahe. Akiraa ammoo tiniin gaafa deemanillee anuma waamanii jismii isaaniillee ana dhiqe. Ganda akiraa jiran jaa rabbi rahmata isaanii haa godhu. Siigalaa gubbaa namni hedduun aalimni hedduun ilma dhabe wallaahi. Nama hedduutu kitaaba dhiisee kitaabni itti qorrofame banamne wallaahi. Kitaaba kana Zaakir haa dhaalu. Ilmi kiyya haa dhaalu yaa rabbi. Ilmi kiyya haa dhaalu yaa rabbi. Zaakiriin naa barsiisi yaa rabbi. Aalima naa go'isi yaa rabbi. Na harkaan baasini yaa rabbi. Aalima naa godhi yaa rabbi. Nama biyya fayyadu na godhi yaa rabbi. Nama islaama fayyadu na godhi yaa rabbi. Baay'een xiyya haa tartu yaa rabbi. Hajaa teessan bira rabbi haa godhu. Warra jala jirtan hajaa teessan bira rabbi haa godhu. Hayyee? Naam. Eegukuree. Maganii. Yatti takallee ishee ka kuma shan qabattee silleen ganaman erga akkaawuntiin arginaan jettee birrii wayii zaalimni si erganaan jedhee jidduun na nyaatte akka duniyaan sun naa deebitu jette kuma shanii keessa buufattee inshaallah ganaman erga akkaawuntiin ergaa. Jaalattee jibbitee madardaraan achirratti hojjetame sun birriin hin kafalle ganaa kafalaaf mucaadha. Akkanumaan kaameeraa mucayyoon 50,000 bitte
birrii 45,000 kenneef wanni irratti hin binne addisii miti mana ta'a haqiiqaa dubbachuu wayya kaa rabbi akkanarraa jaalatu mana ta'a mucaan Dubaayii gale ture manuma ta'a ammootiniin akkuma tasaa ammootiniin wal arginee jennaan kaameraa akkana jennaan kaameraan kiyya mana jiraa jedhe inni 70 himate 45,000 sii kennaa jedheeni walii galatti meeti ka astaa usan waliin inni addatti kunillee adda bitame daan hin beeku bara waa'ee kaameraa kanan beeku sunillee addatti walirratti ammootiniin 45,000 jennaan inni nadidaa jira alaa kulli haalitti akkasi yoo inni 60 illee jedhe kennuu fi garuu kaameraan kun warri kaameraa laalan har'a laalchise sheekonni ulamaa'iin illee na bira seente itti gammaddee kaameraa kana laalanii kaameraa mucaa wayita laaluun fattashaan beeku ka fattashee wayita jedhu mana kanaaf isiniif ulamaa'ii hedduutu asii bahuu heda hayyuu hedduu asii bahuu heda eega tolchitan kana akkanumatti haga lagiseetiif waraabaa kaameraa ammootiin ka 200 san ka 150 yoo namni isinii fidu jiraate haa fiduu jedhanii sheekonni illee du'aayii gootanii fi jedhanii ulamaa'iin illee jiranii mana kanatti illee tasaa yoo biyya alaa jiraatte Dubaayin illee jiraadhu meeshaa orjinaala namni nuuf fidu tokko isa kompiitarri illee asiin hin barbaachisaa mucaa wayii kompiitara